Macaafa mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 irraa boqonnaa 13tti akkasuma boqonnaa 12tti wal qabata. Boqonnaa 17 wajjinis iddootti walitti fidnu jira. Akkasuma boqonnaa 7 wajjin macaafni mul'ata Yohaannis yeroo darbe yeroo qorannu yeroo tokko duubatti yeroo tokko fuulduratti deddeebi'aa yoo qoranne malee tartiiba yerootiin akkuma waan tartiiban barreeffamee kana booddee kana booddee kana booddee kana jedhutti qofa nuuf hin deemu. Akkasitti akka yaadnee qorannuuf yaada. Akkasuma macaafa mul'ata Daani'elii boqonnaa 7 wajjin deemsinaa. Gooftaan sana eebbisu. Boqonnaan 14 Yohaannis ergasii ilaalee walicha tulluu Xiyoon irra dhaabatee nan argee namoonni 144,000 warri maqaan isaanii maqaan isaa fi maqaan abbaa isaa adda isaanii irratti caafamee jiru isaa wajjin turanii. Sana booddee immoo lakkoofsa 2 sagalee akka huursaa bishaan baay'ee akka guungummii qaqawwee guddaa waaqa keessaan dhaga'e. Sagalee ani dhaga'e waan akka sagalee kiraara gurguddaa sagalee warri kiraara rukutan dhageessanii ture. Isaan faarfannaa haaraa fuula teessichaa fuula uumama lubbuu qaban arfanii fuula manguddoota duratti faarfatanii faarfannaan sana immoo warra 144,144 jechuudha. 144,000 biyya lafaa keessaa warra furan sanallee namni biraa tokkollee baruu hin dandeenye jedha. Isaan kunii warra dubartoota bira dhaquudhaan of hin xureessinidha. Isaan qeerrota duudaadha. Warri lafa irratti lafa walitti dhaqu hundumaatti isaa wajjiniin duukaa kan bu'an isaan kanaa. Isaan kunii warra sanyii namaa keessaa Waaqayyoof walitti furaman warra jalqabaati. Sobni tokkollee afaan isaanii keessaatti hin argamne warra mudaa hin qabnedha jedha. Isa kana zuum irratti kaleessa laallee turre. Tulluun Tsiyoon ilaalcha garaagaraa jira. Warri kaan tulluu hafuurati jedhu yookiin immoo tulluu kan waaqarraati mul'ataan waaqa keessatti argaa jira jedhu. Yoo akkas ta'e warri 144 kun rakkina waggaa 7 keessatti du'anii bineensichaan yookiin ari'atama garaagaraatiin jechuudha. Du'aniiti dhumanii waaqarratti gooftaan isaan simataa isa jedhuu fi erga akkas ta'e warra 144 kana qofa akkamitti gooftaan qobaatti isaan wajjin ba'ee oolicha wajjin tulluu isaan irratti mul'atanii tulluu hafuuraa yoo ta'e isa jedhuudha. Warri 144 immoo yeroo darbe chaappaa adda isaan irratti ergamaan Waaqayyoo kaa'eera boqonnaa 7 keessatti erga Waaqayyoo dha'icha sana jalaa isaan oolchuudhaaf kaa'eeti. Chaappaa sana moo'ee seexanni akkamitti isaan rukutee isa jedhuudha. Haa ta'u malee boqonnaa 12 keessatti boqonnaa 13 keessatti akka bineensi gaanfa 10 fi mataa 7 qabu akkasuma immoo bineensi gaanfa 2 qabu akka isaan ba'an argine. Inni gaanfa 10 fi mataa 7 qabu antikiraayist yookiin mormituu kiristoos jedhamee maqaa garaagaraatiin macaafa qulqulluu keessatti iddoo baay'eetti waamameera. Inni kan biraa raajii sobduu jedhameedha jechuudha. Inni boqonnaa 13 lakkoofsa 11 gaanfa 2 inni qabu suni inni lafa keessaa ol ba'ee jechuudha. Kanaaf isaan biyya lafaarra warra jiran warra amanan warra gooftaa isaatti mataa isaatti amananiyyuu warra amantii isaanitti dhugaa ba'aniyyuu akka lolee isaan mo'atu aangoon kennameefii ture. Haa ta'u malee jarri boqonnaa 7 keessatti yeroo jalqaba ciniinsuu waggaa 7 sun jalqabu chaappeffamanii jedhan sun rakkina waggaa 7 keessatti hin eegaman yoo ta'e chaappan Waaqayyoo sun utuu isaan irraa mul'atu akkamitti mo'amanii yoo jenne kiiloo hin kaasu yookiin immoo kutaawwan macaafa qulqulluu kana wajjin hin deemu isa jedhuudha. Mo'ichi seexanaa guutummaatti biyya lafaa irratti ture. Amantoota warra kaan irrattis yoo mo'eeyyuu warra isaan kun eegamaniiru warra jedhanidha. Inni kan biraa tulluun Xiyoon macaafa qulqulluu keessatti iddoo baay'eetti barreeffamee dhaqa ilaalaa. Tulluun Xiyoon iddoo baay'eetti barreeffamee raajota keessatti barreeffamee jiru. Erga tulluun Xiyoon iddoo baay'eetti barreeffamee raajota keessatti barreeffamee hundumtuu tulluu biyya lafaa kan Yerusaalemii yookiin immoo biyyuma Israa'elii isa jedhu keessatti isa mul'atu yookiin immoo yoo ta'e isaadha bakka bu'a macaafa qulqulluu keessatti iddoo baay'eetti jechuudha. Kanaafuu macaafa faarfannaa 48 Yaasaayyaas 24 Yo'eel boqonnaa 2 Obaadiyaa boqonnaa 1 macaafa Miikiyaas boqonnaa 4 fi kan kana fakkaatan baay'ee jiru. Kallattiidhaaniin kan lafarraati bakka bu'a. Galaatiyaa gara boqonnaa 4 keessattidha natti fakkaata. Kan akka wanta waaqarraatti kaasu iddoo tokko tokkotti Yerusaalem ishii waaqarraa iddoo macaafni qulqulluun jira. Garuu iddoo baay'eetti immoo Yerusaalem ishii lafarraati. Yerusaalem ishii waaqarraa ammayyuu gadi hin buune beekamaadha. Kanaaf Yerusaalem ishii waaqarraa otoo gadi buutellee tarii akkas jechuu dandeenya. Gooftaan immoo hojii ergamootaa boqonnaa 1 keessatti yeroo ol fudhatamu karaa tulluu irraniin gaara ejersaa irraan ol fudhatame akkasuma deebi'ee achitti akka dhufu macaafni qulqulluun dubbate. Inni gara booddee deebi'ee dhufus yeroo inni tulluu sana irratti dhufee yommuu jedhu mandaritti iddoo lamatti akka waaqte macaafni qulqulluun dubbata.
Kanaafuu tulluun kun isa lafarraa yoo ta'edha macaafa qulqulluu wajjin wal qabata. Tokkoffaa namoonni 140,000 rakkina waggaa 7 sana damdamatanii dha'icha bineensichaa damdamatanii dha'icha waaqayyoo jala darbanii istiil ammammaatti namoota jiraachaa turanii fi iddoo gooftichi hoolichi deemuu hundumaatti isa hordofummoo kan jedhamu hoolichi biyya lafaarratti dhufee mo'ee hangoo qabata waan ta'eef akkasuma akka kanaadha jechuudha. Yoo akka qilleensa keessatti yookiin immoo ija hafuuratiin ilaalle iddoo hoolichi deemuu hundumaatti yoo jenne hoolichi eessa deema? Amantoota warra kaan warra waaqarraa warra rakkina waggaa 7 haa ta'u sana dura boqonnaa 7 keessatti argitaniitu rakkina waggaa 7 keessatti yeroo jarri kun 144 filatamanii jedhan warri kaan immoo lakkoofsa sana lakkaa'uu kan hin dandeenye saba hundumaa afaan hundumaa iddoo hundumaatti yaa'anii fuuldura waaqayyoo rakkina guddaa keessa darbanii dhufanii dhiiga holichaatiin dhiqatan kan jedhu barraa'ee jira. Isaan fuula waaqayyoo fuuldura dhaabbatanii faarfatan jechuudha. So isaan suni rakkina sana keessatti dhumanii isaan kun garuu jalaa ba'uu turre jira. Kanaaf chaappaan kan gargar ta'e malee amantii isaaniitiin hundumtuu gooftaa Yesuusitti amananii isaan kaan amananii dhumanii amantii jalatti dhaabatanii dhumanii isaan kaan garuu amantii dhuma isaanii otoo jiran waaqayyo eegumsa isaaniif godhee chaappaa sanaanin jala darbanii jechuudha. Sababni inni chaappaa sanaatiin immoo kaasee seexannis warra kan isaatii booddeetti chaappaatti godhate jechuudha. Kanaaf akka kanatti hubachuun gaariidha. Garuu immoo akkaataa isinitti fakkaatee fi macaafa qulqulluu kan biraa akkasuma macaafota yaadota namoota kan biraa yoo argattan dubbisaa gooftaan sanaa eebbisu. Inni kun jalqaba waa'ee chaappaa kan fide waaqayyoodha. Macaafa qulqulluu keessatti iddoo hundumaa kan jiru waa'ee chaappaa hafuura qulqulluun namoota yeroo amansiisu yeroo namoonni amanan otoo nuti hin beekin otoo nuti hin argin daqiiqaan itti chaappeffan illee otoo hin beekin hafuura qulqulluun akka chaappeffamu macaafni qulqulluun hafuura waaqayyoo guyyaa fayyinaatti ittiin chaappeffamtan hin gadisiisanidha. Hafuura qulqulluun akka chaappessu gooftaa Yesuus cubbuu namoota irraa akka dhiqu waaqayyoo jalqaba pilaanii fayyina namootaa akka kaa'e gooftaan pilaanii sana dhufee akka raawwate hafuurri qulqulluun immoo pilaanii gooftaan raawwate sana mirkaneessuudhaaf chaappaa akka inni irra kaa'e yookiin immoo jireenya namootaa macaafa qulqulluu irratti macaafa hoolichaa irratti barreessuu fi macaafa hoolichaa keessaa haquu jechuudha. Warra immoo gooftaa Yesuusitti hin dhumne. Isa kanaadha jechuudha. Waa'ee macaafichaa yeroo darbeedha haasofnee turre yoo gara fuulduraa jiraatetti deeme. Gooftaa maqaan isaa kan ulfaate ta'u inni kan biraa ilaalchi jiru oolaa jedheetu kaa'a iddoo kanatti lakkoofsa tokko irratti oolichi Tulluu Tsiyoon irra dhaabate jedha. Oolichi Tulluu Tsiyoon irra kan dhaabatu gooftaan Yesuus deebi'ee dhufe yoo ta'e deebi'ee yeroo dhufu gooftaan Yesuus baay'inaan oolaa jedhamuudhaaf amma kanan hin ta'u jechuudha. Yeroo sanaan mootii yeroo gara booddee dhufu akka inni gonfoodhaan dhufu akka inni fardaan dhufu ilaalla jechuudha. Gaama oolichi isaan mo'aa isaan lolaa yeroo sana booddee garuu gonfoo ulfinaatiin jechuudha. Jireenya bara baraa booddeetti yookiin immoo isa bara mo'icha booddee bara gooftaa Yesuus deebi'ee dhufu booddee yoo jedhee amma kana taayitiliin oolaadhaan waamamuu isaatii amma kana nafa jechuudha. Gara booddeetti gooftaa Yesuus mootichaan akka ta'u mootii moototaa gooftaa gooftotaa akka inni ta'u gara fuulduraatti ilaallaa. Garuu ilaalchi warri lafarra xiyoon kun sagal lafarraati warri jedhanii tokkoffaa rakkinni boqonnaa 13 keessatti bineensicha sanaan raawwatamee fi raajii sobduu sana jechuun mormituu kiristoosii fi raajii sobduu sanaan raawwatame rakkina guddaa boqonnaa 12 keessatti akkatti seexanni yookiin jawween boofni bara durii daabloos dubartittii yookiin Israa'eliin akkamittiin akka morme karoora waaqayyootiin akkamitti akka morme Yesuusiin akkamitti akka morme ilaaltanii boqonnaa 13 irratti rakkinni guddaan rakkinni gonkumayyuu namni jala dhaabachuu hin dandeenye waggaa 3 walakkaa lammaffaadhaatti akka ta'e argitanii sana booddee akka kanatti abdiin guutanittina lakkoofsa 18 irratti obsaan dhaabachuu hin dandeessu. Lakkoofsa 9 irratti boqonnaa 13 jechuudha. Obsaan dhaabachuu hin dandeessu. Booji'amuu kan isa irra jiru hin booji'amaa du'uun kan isa irra jiru billaadhaan ajjeefamaa. Kanaafuu gonkumayyuu wanti waaqayyo jedhanii ooluu garuu obsaan dandeessanii amantii qabaattanii waaqayyo qulqullootanii dhaabachuutu isinirraa eegama. Warra amantootaa rakkina waggaa 7 sana keessa jiran akka jabeessu lakkoofsa 18 irratti immoo akka isaan otoo hin beekin otoo naan galiinaan milikkita fudhadhaa laayanii hin sodaanne otoo hin beekin milikkita seexanaa keessatti kufee of argaa akka hin jenne lakkii milikkitiin seexanaa kun mul'ataadha. Namni sammuu qabus lakkaa'ees bira ga'uu hin danda'a. Lakkoofsi kunis immoo lakkoofsa namaatiif dhaabata. Kanaafuu bineensichi kun namaadha. Namni kun immoo maqaa qaba. Maqaa isaatiif immoo yookiin maqaa isaa barreeffata yookiin immoo lakkoofsa maqaa isaa bakka bu'u koodiidhaan 666 barreeffata. Namni sammuu ogummaa qabu of keessaa qabu hundumtuun beeka waan ta'eef otoo hin beekin dhaxxanii milikkita fudhattanii of hin argitanii jedheenitu kaa'aa jechuudha. Kanaaf boqonnaa 14 keessatti akka biyya lafaatti warri ilaalanii Tulluu Tsiyoon irra dhaabatee hoolicha arge 144 warra ta'an sana jechuudha.
isaan sana wajjin arge warri jedhu isa ganaa dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoositti mul'atudha dursanii warra keessaa furamanidha. Sana jajjabeessuudhaaf amantoota kana jajjabeessuudhaaf rakkina boqonnaa 12 keessatti argitan rakkina 13 keessatti argitan kana ilaaltanii abdiin keessan amantiin keessan mu'inii hirraafamuu dandeessu, rukutamuu dandeessu, reebamuu dandeessu, billaan du'uu dandeessu, ari'atamuu, booji'amuu dandeessu. Kana hundumaa keessatti garuu milikkita kana hin fudhatinaatii jabaadhaa dhaabadhaa. Sababni isaa warri 1444 kuni rakkina kana gidiraa kana keessa darbanii milikkita seexanaa kana tu'an fudhatin milikkita waaqayyoo fudhatanii milikkita waaqayyoo immoo kan fudhataniif waaqayyo milikkitoota seexanaa fi wanta bulchiinsi isaa bara dhumaa hangoo guddaan nama kana qabu ibidda waaqarraa buusuu qabu ajjeesuuf amantoota gidirsuu qabu irratti mootummaa akka qabu mul'isuudhaaf dhuga baatota waaqayyoo ta'uudhaaf hangafa godhatee waaqayyo jara kana 144 filatee kaa'ateera. Isaan waggaa 7 kana keessattuu mo'anii lubbuudhumaan jechuudha jireenyumaan fooniidhaan lubbuudhaan fuula wal keessa otoo jiranuu mo'anii darbuu danda'u. Kanaaf eenyutu mo'a kana jettanii hin sodaatin akka biyyi lafaa eenyutu mo'a bineensi kun dinqiidha eenyutu ittiin lolaa eenyutu mo'a jedhanii akka isaan dinqisiifatan sana isinis hin dinqisanii isiniif abdiin jira jedhetu gana sagara fuulduraatti ta'u sagara fuulduraatti gooftaa Yesuus dhufuudhaan ta'u akka wanta abdiitti yookiin akka qabdiitti jidduu galcheetti mul'isaa jedhuun kun isin deemsaa inni sun isin deemsaa jechuudha. Irra caalaa garuu isa ija fuuratiin tsiyoon ilaallurra isa ija foonitiin tsiyoon kun kan biyya lafaati jennuu isatu irra qajeelaa fi macaa qulqulluu wajjin walii galuu danda'a jechuudha sababoota amma kana tarreessee wajjiniin. Inni biraa garuu ani otoo gooftaan Yesuus lammaffaa deebi'een dhufin iyyuu gooftaan Yesuus isaan sana warra 1444 sana qofaaf deebi'ee dhufee tulluu irratti itti mul'ate isaan hin qobaatti furee yookiin immoo qobaatti fuudhee rakkinaaf gidiraa biyya lafaa keessaa oolchee lakkoofsa boqonnaa 15 booddee hin argitu. Boqonnaa 14 keessatti iyyuu wantoota ta'uuf jiran ergamoonni akka isaan dubbatan hin argitu. Ergamoonni taraa wal harkaa qabanii. Kanaafuu rakkinniif gidiraan kan kana dura darbee caalatti hindagana waaqayyo biraa rakkinniif gidiraan kan biraa waan gadi dhufuufi jaroonni kun garuu rakkinaaf gidiraa isa caalu amma boqonnaa 15 keessa fudhatanii rakkinniif gidiraan kana booddee kanaan dheekkamsi waaqayyoo inni xumuraa waan raawwatuufi dheekkamsa waaqayyoo yookiin xoofoon waaqayyoo inni xumuraa waan gadi nam'uufi xoofoo waaqayyoo isa kana xumuraa kana jalaa jara kana ammas jabeessuudhaaf jara kana ammas furuusaa agarsiisuudhaaf ammas mootummaan kan isaa ta'uu agarsiisuudhaaf dursee gooftaa Yesuus Kiristoos lammaffaa dhufee yookiin mootummaa isaatiin lola isaatiin gonfoo isaatiin farda isaatiin yookiin immoo kan lolaati isa kan mootummaa waggaa 1000 moo'uusaa naannoo dhufin dursee ta'uu yuu danda'a jara kanaaf qobaatti addatti ispeeshaalii kan ta'e mul'ina addaa mul'achuu danda'a akkuma bartootatti mul'ina addaa yeroo garaagaraatti itti mul'ataa ture jedheen yaadan ofii kooti jechuudha. Yoo isa gara fuulduraas ta'e ilaalcha biyya lafaatiin akka biyya lafaatti tulluun tsiyoon isa kanaadhaa yaada jechuudha. Waa'ee yeroo darbe sa'aatii 30 muraasa ta'e gabiin ta'e tokko yeroo darbe daqiiqaa 30 sa'aatii 30 sa'aatii walakkaadhaaf jedha akka biyya lafaatti ilaalleen daqiiqaa 30 fi gabiin ta'e sana yeroo darbe ilaallee turre namoonni baay'een akka nama jedhe kana maal jedhu gooftaan Yesuus Kiristoos dhufee biyya lafaa mo'ee lolee warra isarratti kaanii fi saba isarratti yookiin Yerusaalem Israa'el irratti kaan erga mo'ee booddee guyyootatti yeroo murtaa'eef tiraanziishiniin ta'u itti oolotaa fi re'oota jechuun warra gooftaa Yesuus hin amanne garuu biyya lafaarra ammayyuu jiran warra hin dhumne jechuudha. Lola sana keessatti warra hin dhumne warra dhiigni isaanii hin dhangala'an ammayyuu biyya lafaarra warra jiran gooftaa Yesuusin garuu kan hin amanne. Oolota immoo warra jedhaman warra qulqulloota waaqarraa otoo hin ta'in warra biyya lafarra otoo jiraatanuu gooftaa Yesuusin amananii rakkina waggaa 7 sana foonii fi dhiigan otoo wal keessa jiran warra darban isaan sana yeroo itti gargar fo'u yeroo itti xuraa'ummaan biyya lafaa amma foottati dhugaa dhiiga isaanii akkas godhaa iddoon jiru baay'ee jira miti lola sanarraan kan ka'e dhiiga dhangalaasurraan kan ka'e xuraa'ummaan lafa kana guutaa yeroo itti xuraa'ummaan sun qulqulleeffamu yeroo lafti kun qophooftu mootummaa waggaa 1000tiif bulchiinsa waggaa 1000tiif Yesuusiif yeroo bakki qophaa'u yeroon gaappiin jiraachuu danda'a isaan kun tarii akkuma gooftaan kanaan dura gaappii garaagaraa kennaa ture yeroo gaappii daqiiqaa 30 fa'ii kan ta'e ta'uu danda'a mootummaan amma kan isaa ta'eera jedhamee yeroo darbe akka labsame argitanitti yeroo itti mootummaan kan gooftaa ta'eera labsamuu fi yeroo itti gooftaan mo'ee wannoo jedhu dhufee biyya lafaarratti bulchiinsa wannoo jedhu xuraa'ummaa sana wajjin dhiiga sana keessa wajjin buufatee hin jiraatu waan ta'eef inni sun yeroo itti lafarraa qulqullaa'u magaalaan deebitee ijaaramtu lafti kun isheen tasaate maal taate deebitee suphamtu dhahichaan lafti barbadooftee xuroofte kun lafa onaa taate kun deebitee yeroo itti faayamtu hin jiraa jedhameetu
yaadatamaa jechuudha. Kanarraan kan darbee obbolooti 1,144 kun namoota waaqayyoof adda ba'an waaqayyoo ofiisaa adda baafatedha. Dubartoota bira dhaqanii kan of hin xureessine kan afaan isaanii keessaa waan tokko soba waan jedhamu keessaa hin baane mudaa kan hin qabne jedhamee barreeffameefira. Jara sana faarfannaan waaqarraa kan faarfatamedha dhagaanii namoonni baay'een warruma 140 kanatu faarfate faarfannaa haaraa jedhu garuu akka afaan oromoo irratti baay'ee kiliirii godhee kan jedhu yeroo isaan tulluu tsiyoon irra dhaabatanidha waaqarraa faarfannaan haaraan faarfatame. Faarfannaan kun hunda'uun jaarsolii waliin faarfate miti uumama lubbuu qaban faarfate miti teessoo sana biratti kan faarfatan namoota biraa yookiin sagalee gitaaraa fi kiraaraa rukutamuu kan dhageessan sagalee wayii dhaga'ame jedheetu faarfannaa haaraa faarfataa jedha. Otoo sagalee gitaaraa fi kiraaraa uursaa bichaadhaan dhagaye waan akkasii waan akka qawwee guddaa waaqessan dhagaye jedhees sagalee gooftaa sagalee yesuus yookiin immoo sagalee waaqayyoo abbaa ta'uu danda'a yeroo baay'ee macaafa qulqulluu keessatti sagaleen akka kanaa kan waaqayyooti kan gooftaa yesuusiti jechuudha. Garuu sagaleen suni sagalee faarfannaa ture. Gitaara ture kiraara ture yeroo darbee macaafa qulqulluu keenya keessatti jaarsoliin 20 arfan uumamni lubbuu qaban arfan sun yeroo isaan qodaa warqee ixaanaa akkasuma gitaara harkatti qabatan argineerra haa ta'u malee iddoo kanatti isaan faarfatan hin jedhu yeroo darbee boqonnaa 7 keessatti immoo kan ilaalle namoonni 140 edda chaappifamanii jechuudha 140 kun gosoota Yihudaa gosoota Israa'el hundumaa 12 keessaa edda chaappifamanii booddee indaganaa namoonni biraa lakkoofsa kan hin qabne saba hundumaa afaan hundumaarraa kan ta'e tarii isaan kun wangeelatti lallabanii rakkina waggaa 7 keessatti kan amananii fi dhiiga rakkina guddaa gidiraa guddaa keessa darbanii dhufan kan jedhame isaan akka keenyaa miti isaan rakkina waggaa 7 keessatti furaman ta'uu danda'u jechuudha. Jara sanaan wangeelli kan bira qabe ta'uu danda'u isaan sun faarfatanii akkuma ture akkasuma iddoo kanatti yeroo jarri kun furaman waggaa 7 keessa dabarsanii waaqayyo isaan eegee jara kana gargaaree furee jechuun rakkina gidiraa waggaa 7 kana keessatti isaan eegee isaan gargaaree amma immoo yeroo dha'ichi waaqayyo inni dhumaa gadi roobuudhaaf jedhu keessatti isaan sana dha'icha sana keessaa isaan furee yeroo jedhu isaan kun namoota tarii du'aan otoo hin ta'in jireenyumaan rakkina waggaa 7 jala darbanii waaqayyoof ulfina ta'anii gooftaa yesuusii fi jalqaba yookiin hangafa yookiin bakurii warra ta'an warra furaman keessaa kana jechuun warri furaman baay'eedha warra furaman keessaa warri filataman isaan jalqaba waggaa 7 turanii dhuma waggaa 7 turan kana ulfina waaqayyoo warra ta'an waaqarraa immoo amantoonni sababii jara kanaatiif yookiin amanan ta'uu danda'a yookiin immoo amantoota bara hundumaa warra waldaa kiristaanaatiin ol fudhatamanii du'aa kanii gara waldaatti gara ol butamuutti dhaqan sana hundumaa dabalatee ta'uu danda'a isaantu faarfannaa dhageessaa kan jedhudha yeroo darbe immoo isaan qofa otoo hin ta'in ergamoonni waaqayyoo faarfannaa akka dhageessan dhageenyee turre warri jaarsolii waldaa teessoo jaarsolii waldaan jira jaarsolii 20 arfan sanaa fi teessoo sana uumama lubbuu qaban sana arfan hundumaa marsanii kan jiran ergamoonni waaqayyoo lakkoofsa hin qabne 10,000 kan ta'an suni isaan suni yeroo darbe faarfannaa akka dhageessan argine iddoo kanatti garuu ergamoota otoo hin ta'in yookiin ergamoota ta'a yookiin immoo amantoota sababii 144 kanaaf amanan ta'a garuu warra 144 kana miti jechuudha akka afaan oromootti kan mul'isu garuu namoonni baay'ee yookiin yaadni akkasii jira warruma 144tti faarfannaa haaraa faarfateedha. Isa otoo hin ta'in kan macaafni qulqulluu iddoo kanatti jedhu warra 144 biyya lafaarra jiran kana keessaa furaman qofatu faarfannaa sana hubachuu yookiin immoo barachuu danda'a jedha. Faarfannaa waaqarraa dhaga'aa turan sana kan barachuuf hubachuun akkaataan isaa isaaniif kennamee hiikan isaa isaaniif galu warra 144 lafarra jiran sana qofaadha jedha. Isaan kun immoo warra ispeeshaalii waaqayyo isaan fure tarii faarfannaan sun hin barreeffanne iddoo kanatti osoo barreeffame waan isaan jedhan dhageenya sarraa tilmaamuu dandeenya. Ani garuu faarfannaan sun kan natti dhaga'amu ati warra 144 sana ofii keettiin chaappaa keetiin chaappestee rakkina waggaa 7 sana keessatti wangeela akka dhugaa ba'an goote rakkina waggaa 7 sanaaf gidiraatti bineensicha jawwee sana bineensicha galaana keessaa bahu bineensicha lafa keessaa bahu sana hunduma bira dabarsitee ayyaana baay'iftee fi gaggeessitee mo'icha irratti argamsiiftee amma kun immoo yeroo dheekamsi keenya dhumaa gadi nam'uudhaaf jedhutti jara kana furtee ofii keetti tulluu tsiyoon wajjin irratti waan mul'attee fi jedhanii gooftaadhaaf yookiin olichaaf faarfannaa waan faarfatan faarfannaa haaraa waan faarfatan natti fakkaata jechuudha. Maqaan gooftaa bara baraan kan ulfaate ta'u jarri kun walumaa galatti tokkoffaa gooftatu isaan filate qulqullummaa mataa isaanii miti lammaffaa qeerroo ta'edha afaan oromoonsaa qeerrota yeroo jedhu karaa tokkoon namoota hin fuudhin dhiirota ta'uu danda'u jechuudha. Garuu oriijinaalli isaa dhiirotaaf dubartoota dadda'ee hin waamu varjinii jedha irra caala varjiniin hin da'uun dubartootatti fi kanneen inni fayyadu haa ta'u malee dhiirotaaf dubartoota fayyada garuu dhiirota fakkaatu jechuudha iddoo kanatti takkaa dubartoota bira hin geenyedha
takkaa dubartoota bira hin geenye otoo hin ta'in of hin xureessinedha. Dubartoota bira hin geenye yoo ta'e qeerroon kan inni tokko hin fuune jechuudha, hin heerumne jechuudha. Inni tokko immoo dubartoota bira hin geenye of hin xureessine yoo jedhu immoo yoo hin fuune dargaggoota kan ta'aniyyuu halalummaa gara fuulduraatti itti dhufna. Baabiloon sababii halalummaa isheetiif xuraa'ummaa isheetiif akka itti faradame halalummaa isa namni otoo gaa'ela durayyuu hin dhaqin jedhu isinii galee gaa'ela durayyuu otoo hin dhaqin qeerrota qofa otoo hin ta'in duudadha jechuudha. Qeerrota jechuun karaa tokko nuti warra hin fuune warra hin heerumnedha yaannaa kana qofa otoo hin ta'in warra dhiiraaf dubara hin beekne warra qaamaan saalquunnamtiidhaan wal bira ga'uu hin beekne walumaa galatti jechuudha. Inni kan biraa isa qofa otoo hin ta'in sobni tokko afaan isaanii keessaa waliin irra hin baanee fi mudaa waan jedhamu tokko warra hin qabne jedha. Isa kana nama ta'anii akkamitti mudaa dhabuu kana jechuu dandeenya. Waaqayyo garuu isa kana gochuu hin danda'a. Akka isaan mudaa hin qabne godhee akka isaan cubbuu hin qabne godhee nuyiyyuu akka biyya lafaatti nuyiyyuu nu godheera akka amantootatti. Garuu immoo akka jara isaan kanatti keessumatti ispeeshaalii bara waggaa torba keessatti waaqayyo mallattoo isaatiin boqonnaa torba keessatti isaan chaappesse kana mallattoo mul'atuudha inni kuni. Seexanni iyyuu isaan irraa korrojeetidha mallattoo mul'atu isaan irraa kan kaa'ate. Kanarraan kan hafedha warra mallattoon fudhanne biyya lafarraa kan isin balleesse gurguruu bituu hin dandeessanii jiraachuu hin dandeessanii abbaa barbaaddan waastinaa hin qabdanii isin fixuu danda'u akka barbaadan akkanattidha kan namoonni amantii isaaniin qoramee dhuman jechuudha bara waggaa torbaa sana keessatti. Yoo amantiidhaan du'e amantiidhaan du'a kanaafidha gammadaa jedheenii wanta gara fuulduraatti isaan irra gahuudhaaf jiru isaanitti agarsiisee warra waggaa torbaa rakkina kana keessa darban ulfina akkamii akka argatan isaatti agarsiisee namoota jabeessuudhaaf kan jedhan jiru jechuudha. Kanaaf dubartoota bira gahuu qofaan xuraa'u otoo hin ta'in gaa'ela dura dargaggoota qeerrota waan ta'eef gaa'ela dura akka isaan xuraa'ummaallee hin hojjenne mul'isuuf ta'uu danda'a malee dubartii bira gahuudhaan xuraa'an jechuudhaan dubartii bira gahuudhaan xuraa'an jechuu miti jechuudha. Hiikan isaanii macaafa qulqulluu wajjin walii galu dubartii bira gahuudhaan hin xuraa'an kan fuudhan ta'uu danda'a kan hin fuune ta'uu danda'a. Garuu yoo hin fuune yoo fuudhanis namoonni kun ejjummaa dubartoota sagaagalummaa keessatti hin hirmaanne yookiin afaan isaanii keessaa xuriin hin baane jechuudha. Walumaa galatti nama hin gowwoomsine jechuudha. Jireenya isaanii gooftaa Yesuus hin duukaa bu'anii jedha jechuudha. Jireenya gooftaa Yesuus hin duukaa bu'an akkaataa gooftaa Yesuus isaan irraa barbaadutti jiraatan chaappaa gooftaa Yesuus hin ofirraa qabu bara dhumaa bara rakkinaa gidiraa sana keessatti seexana hin waaqeffanne diina namaan maqaan isaa fakkii isaa hin waaqeffanne aarsaa hin taane isaaniif hin dhiyeessine fakkii wannoo isaa maqaa isaan fudhanne 666 ofirratti hin fudhanne itti waliin gallee jechuutti hiikama jechuudha. Yoo gara jireenya gara hafuuratti gara kanatti hiikne karaa kanaanis hin deemsa jechuudha. Karaa lamaanis hin deemsa karaa fooniis karaa hafuuraanis. Kanaaf dubartoota bira gahuudhaan of xureessan jechuun dubartoota nama xureessa jechuu otoo hin ta'in gaa'ilaan alatti yookiin immoo gaa'ila otoo hin dhaabbatin sagaagalummaatti galanii hin xuroofne jechuudha. Egaa isa kana of ilaalaa isa qofa otoo hin ta'in lakkoofsa 5 irratti soomna afaan keessaa hin baane mudaa hin qaban jedha. Nuti guyyaa keessatti waa meeqaa waliin makaa oolla waa meeqa shawadaa oolla nuti jireenya keenya hundatti gaa'ila dura maal gochaa irraa waan baay'ee irraa baranna gaa'ila keessa yoo ta'e immoo maal gochaa irraa jireenya gooftaa Yesuusiif iddoonni jiru wajjin jiraachuudhaaf immoo waaqayyo abdii kana rakkina keessatti isaaniif kenna jechuudha. Nuyi warra amananii gara fuulduraa fudhataman qofa otoo hin ta'in warra rakkina keessa gidiraa keessatti illee fayyuuf jiraniif jechuudha. Lakkoofsa 6 booddee ergamoonni 3 waan gana booddee ta'u himuuf jiranii jedha. Ergamoonni 3 keessaa ergamaan inni jalqabaa ergamaan biraa tokkodha akka waan kanaan dura ergamaan biraa haasa'etti jechuudha. Lakkoofsa 1 irratti tarii isa hoolicha jedhe akka ergamaa tokkotti bakka fudhatee lakkoofsa 6 irratti immoo ergamaa biraa yeroo jedhu ergamaa isa duraa malee isa kan biraa jechuudha. Yoo akkasitti ilaalle yoo ta'uu baate garuu lakkoofsi 6ffaan ergamaa biraa inni jedhu ergamaan tokko isa jedhuun fudhachuu dandeenya wangeela bara baraa baate. Ilaala kanaan dura wangeela yeroo garaagaraatti lallabameera bara kakuu moofaa lallabameera. Baroota sana dura kan biraatiin lallabameera. Gooftaa Yesuus hin dhufee wangeelii lallabameera. Sana booda ergamoota lallabameera. Amma kun nuyi karaa garaagaraatiin lallabamaa. Sana booddees bara rakkinaa keessatti edda ta'ee booddee edda waldaan kiristaanaa ol fudhatamte wangeelii lallabamaa ture. Karaa 144 kana lallabamaa ture. Karaa raajota lamman yeroo darbee lallabamaa ture. Boqonnaa 11 keessatti warra waggaa 3 walakkaa jalqabaatiif lallabaa turanii argitanii namoonni sun yeroon isaanii gahu hin du'anii. Ammas waaqayyo isa dhumaaf isa jalqabaa takkaa kan ta'e hin beekne macaafa qulqulluu bantii waaqaa jala balali'ee ergamaan waaqayyo akka inni lallabu wangeela jedha jechuudha. Wangeela sayyuu immoo kan bara baraa baatee jedha yeroon isaa kan hin daangoofne bara kakuu moofate kan hin jenne kakuu haaraadha kan hin jenne jireenya bara baraatiif kan ta'u kan gonkumaa namni tokko dinaayii gochuu hin dandeenye hin dhageenye amma yeroo tokko kan ijoollee maal goonaa jenna yeroo tokko namoota gurra dhageenye maal jenna namoota jaamaadha maal jenna
namoota biyya lafaa keessaa wangeelli amma olaanaan yeroo darbe tireeningii nu goosisaa ture wangeelli iddoo akkasii hin qaqqabne iddoo akkanaan qaqqabne kan jedhan jiru jechuudha. Isin galee maal goona jedhanii yeroo baay'ee na yaadda'u. Waaqayyo waan godhu beeka. Namoota bara rakkinaa waggaa 7 keessatti akka isaan lallabaniif kan namoonni kaasee jira. Humna guddaadhaan akka isaan gonkumaa seexanaaf gadi hin jennetti rakkina keessa gidiraa keessa dha'ichi isaan irra hin qaqqabnetti akka kan isaan chaappesse jira. Namoota lama immoo kan waaqayyo yeroo darbe isaan kaasee waggaa 3 walakkaadhaaf jira. Waggaa 3 walakkaadhaaf booddee yeroo xumuramu inni ibidda afaan isaanii keessaa bahee nama nyaatu hundumtuu hin du'an kana booddee dadhabanii sana booddee du'aa ka'anii ol fudhatamanii namoonni 140 kun rakkina waggaa 7 sana keessa dhaabatanii waan xumuran fakkaata jechuudha fooniin boqonnaa 14tti dhufan boqonnaa 7 seensa rakkina waggaa 7 ture boqonnaa 7 booddee kun boqonnaa 14tti dhuma waggaa 7 irratti kun dhufanii mul'atan jechuudha. Kanaafuu gooftaa Yesuusii wajjin jireenyatti warra jiran ammayyuudha jechuudha warra jireenyatti jiranidha. Kanaafuu yeroonni kun yeroo furamanii kana booddee isaa wangeela lallabuu isaanii yeroo dhaabanii waaqayyo ilaagaa isiniif haa galuu kana booddee jarri kun hundumaa addunyaa hundumaa waliin geenye nama hundumaa waliin geenye xumurreerra jechuu hin danda'an. Ammayyuu namni jira ammayyuu addunyaan jira ammayyuu wangeelli iddoon dhageenye jira. Macaafni qulqulluun maal jedhaa? Gooftaan Yesuusii dhufaatii koo dura wangeelli mootummaa waaqayyoo nama hundumaa bakka hundumaatti lallabamuu qaba kan jedhu waadaa galee ture gooftaan. Kanaaf akkamittiidha wangeelli nama hundumaatti bakka hundumaatti lallabamaa? Ni jedhu waaqayyo ergama dhaloota namaatti kenneen uumama namaatti kennee namootatti kenne malee takkaa ergamaa waaqayyootti hin kennine. Wangeela lallabii yoo jedhee wangeela soodoo tokko samiirra dhaabatee maqaa Yesuus inni hamanaa jedhee deema. Bakka namni hundumtuu hin dhagaa jechuudha. Afaan Oromoo dhaga'u hin dhagaa, Ingiliffaa dhaga'u hin dhagaa, Afaan Amaariffaa dhaga'u hin dhagaa. Ergama tokkichatu samii kana jala balali'ee jedha. Macaafa qulqulluu yookiin immoo wangeela isa bara baraa baateedha. Wangeela Yohaannis Maatewosii kan maaliin jedhu wangeela isa bara baraa baateedha. Wangeela bara baraa baate sana eenyutti lallabeedha? Warra lafarra taa'anitti. Ammayyuu namoonni lafarra jiru jechuudha. Saba hundumaatti. Saba Oromoo, saba Amaaraa, saba Tigiree, saba hundumaatti. Gosa hundumaatti. Gosa maalii? Gosa gurraachaa, gosa adii, gosa diimaa, gosa maaloo, gosa maalii hunduma isaanitti. Afaan dubbatamu hundumaatti. Afaan Oromoo, afaan Amaariffaa, afaan waan ta'eef hundumaatti. Nama hundumaatti, nama xiqqaa, nama guddaa, nama garba, nama mootii, nama duudaa, nama argu, nama hin argine, daa'ima guddaa hundumaatti. Labsuudhaaf bantii walakkaa waaqa walakkaa otoo balali'uu nan argeedha. Waaqa walakkaa jechuun samii keenya yookiin qilleensa keenya kanarraa jechuudha. Warra lafarra taa'anittidha malee ardii biraatti yookiin wanta biraatti miti kan hin lallabu yookiin teessoo waaqayyoo bira miti kan hin lallabu. Innis sagalee guddaadhaan maal jedhe wangeela bara baraa kana yeroo lallabu yeroon firdii isaa waan ga'eefi waaqayyoon sodaadhaa. Yeroon firdii isaa akka ga'e beeksisee namoonni kun waaqayyoon sodaatanii ulfina akka kennaniif beeksisee waaqa fi lafa galaana burqituu bishaan isa uumeef sagadaa malee isa uumame burqituudhaaf galaanaaf yookiin namaaf hin sagadinaa, bineensichaaf hin sagadinaa, mallattoo isaas hin sagadinaa, seexanaaf hin sagadinaa, isa waaqa fi lafa kana uume, isa galaana uume, isa burqituu bishaanii uume. Ilaalaa waaqa keessa adabbiin ture, lafa irratti adabbii ture, galaana keessatti adabbii ture, burqituu bishaan irratti adabbii ture, adabbii kana hundumaa kan gochaa ture isatu uume, isatu akka barbaade gochaa jira waan ta'eef isa sodaadhaa, isatti amanaa, isaaf ulfina kennaa. Kanaaf yeroon firdii isaatii ga'eera. Amma ammaattuu firdii faradaa ture. Garuu ammayyuu ganaa yeroon firdii ga'eera. Baay'ee nama dinqa jechuudha. Firdii faradaa ture, dha'ichaan rukutaa ture. Kanaafuu firdiin isaa ga'eera jedha. Nuti amma hundumtuu firdiin akka raawwatame nutti fakkaata lakki. Firdiin gooftaa ga'eera. Firdiiwwan kana dura ta'an hundumtuu dha'icha yookiin dheekkamsa waaqayyooti. Dha'ichi yookiin dheekkamsa inni waaqayyoo kun maaliif gargaaru? Firdii itti isaan geessuudhaaf otoo hin ta'in firdii jala akka isaan oolaniif, akka isaan baraaraniif, akka isaan gara gooftaatti amananiif ture jechuudha. Kanaafidha macaafni qulqulluu Yohaannis irratti namni isatti amanu hundumtuu gara firdiitti akka hin galleef akka ittiin faradamneefidha malee akka fayyuuf malee akka ittiin faradamne akka hin banneefidha jechuudha. Kanaaf dha'ichi kana hundumaan dura ta'e yeroo darbe akkuma qo'anne firdii jalaa isaan baasuuf ture jechuudha. Kanaaf amma garuu yeroon firdii ga'e waan ta'eef namoota biyya lafaatti ani hin dhageenye wangeela hin dhageenye naaf hin galle afaan koo wannoo dha'edhamaadha duudhaadha akka isaan hin jennetti nama hundumaatti lallabaa jechuudha. Kanaaf yeroo jalqabaaf yeroo dhumaa yeroo tokkitti macaafa qulqulluu keessatti argitan waaqayyo ergamaa ergee wangeela biyya lafaatti lallabii jedhee kan inni ergamaa ergee wangeelli keenya illee waaqarra akka jiru kan isin ajaa'ibu dhufee namarraa fudhatee yoo ta'u wangeelli keenya waaqarra akka jiru wangeelli keenya inni ergamaan lallabu inni wangeelli bara baraa kan inni jedhu koottaa waaqayyoon sodaadhaa waaqayyoo ulfina kennaa sagadaa firdiin waaqayyoo ga'eera kan jedhu ture jechuudha. Kanaaf wangeelli keenya inni biyya lafaallee wangeela kana wajjin akka inni wal ga'u wangeelli keenya waaqarraa bu'ellee yoo jenneyyuu kan itti walii galuudha jechuudha kutaan kun. Lakkoofsa 8 ergamaan biraan lammaffaan jedha. Kanaafuu lakkoofsi 6 ergamaa biraasa tokkoffaadha jechuudha.
ergamaa biraa innaa jedhu garuu ergamaan biraa fuuldura waan jiru fakkaata lakkoo tokko irratti holicha isa jedhu ta'uu ergamaadhaan bakka yaaduu danda'a jechuudha. Kanaafuu yookiin immoo warra faarfatan warra gara olii keessaa ergamaa bakka buusee ta'uu danda'a. Haa ta'u garuu lakkoofsi 8 ergamaa biraa inni lammaffaan yeroo jedhu ergamoota sadiitu jira. Ergamaan keessaa inni jalqabaa wangeela mootummaa waaqayyo lallabee firdiin waaqayyo akka ga'e namootatti ibsee namoota biyya lafaa iddoo kamillee jiran kamiyyuutti jechuudha. Silaa ergamaa waaqayyootiin bara dhumaa waaqayyoo hin lallaba waan ta'eef amma itti maal hojii cinqatii naa qaba wangeela mootummaa waaqayyoo yoo jenne wangeelli mootummaa waaqayyoo tokko faadaraan nutti kenne lamman abboommii nutti kenname ergamaatti miti kan kenname bara dhumaatti chaansii dhumaa erga warri 144 furamanii booddee kana booddee warri lallaban hin jiran isaan warri kaan amantii isaaniitiin dhumaniiru jiraachuu hin danda'ani warri 144 furamaniiru gooftaan rakkina biyya lafaa sana keessa isaan dabarsee isaan eeggee dhufee ulfinaan isaan fureera. Isaan furee sana daayirektii gara mootummaa waaqayyootti gara waggaa 7,100tti dabarsa ammoo gara mootummaa waaqayyootti hafuuratti jijjiiree ol isaan fudhata irratti walii galla. Isaan kun warra qaamaniin gara mootummaa waggaa 1,000tti darban ta'uu danda'u. Gooftaadhaan furamanii ispeeshaalii kan ta'an ta'uu danda'u. Haa ta'u malee kana booddee carraasa dhumaa kana booddee wangeela lallabuu wanti jedhamu kan hin jirre namni deebi'ee gara gooftatti kan namaan hin jenne isa dhumaa gooftaan lallabe. Isa lammaffaa irratti immoo maal agarsiisa ergamaan hin lammaffaan murtoo yookiin firdii Baabiloon irratti dhufu. Baabiloon guddittiin sabni hundumtuu daadhii wayinii dheekkamsa lalummaa ishee jedha irraa dhufu kan akka dhugan goote isheen kun kufteerti jedhee waaqayyoo ishirratti akka farade ganaa gara fuulduraatti itti deema boqonnaa 18 keessatti boqonnaa gara fuulduraatti itti deemna jechuudha. Waaqayyo firdii Baabiloon irratti akka kenne jechuudha. Jalqaba irraa kaasee Baabiloon irraa kaasee boqonnaa seera uumamaa fa'irraa yeroo ka'u fa'irraa xuraa'ummaadhuma waan jedhamu biyya lafaa waanta jedhamu xuraa'ummaa jechuun dhiiraaf dubara wal bira dhaquu yookiin dhiiraaf dhiira yookiin dubaraaf dubara jechuu qofa otoo hin ta'in wanta xuraa'ummaa biyya lafaa kan jedhame hundumaa wanta biyya lafaa kan jedhame wanta waaqayyoo wanta afuuraa wanta qulqullaa'aa hundumaa diina kan ta'e hundumaa kan isheen bakka ittiin buutu xuraa'ummaa Baabilooniidhaan jechuudha. Mormiidhuma Kiristoos kan ta'e hundumaa tarii mormituun Kiristoos Baabiloon keessaa bahuu dhiisuu danda'a. Saba Yihudaa yookiin saba Waaqayyoo saba Israa'el keessa iyyuu bahuu danda'a ta'a Yihudoota keessa. Garuu fakkeenyi isaanii hundumtu akkuma yeroo darbe mandarittiin kun mandara Gibxii yookiin Sodoom jedhamte hafuura yeroo ilaalamu akkuma jedhu hafuura Baabiloon irraati kan ka'u jechuudha wantichi. Wanta biyya lafaa mootota biyya lafaa kan jedhame kan Baabilooniti jechuudha. Saba Waaqayyoo yeroo darbe cunqursaniiru wanti Baabiloonis isa wajjin wal fakkaatu hundumtuu jira jechuudha. Saba waaqayyo waan isaan jaalatee fi miti kan isaan booji'anii fudhatanii deemaniif. Isin galee waaqayyo wanta adabbii isaan irratti fiduu barbaadeef wanta jal'ina waan jedhamu hundumaa isaan irraa qabuudhaaf waaqayyo yeroo baay'ee warra Baabiloonitti fayyadamaa ture. Kanaaf Baabiloonitti yeroo dhumaatiif itti akka faradamu kaa'aa jechuudha ergamaan lammaffaan. Kana jechuun Baabiloon qofatti otoo hin ta'in wanta ishee fi xuraa'ummaa fi ishee wajjin walii galu hundumasaa isheen qandiidha mataadha waan ta'eef ishee irratti isheen hin da'um ganaa lagoonni isheetu iyyuu ganaa inonuu ganaayyuu gara booddeetti hidhanna jechuudha akka itti waaqayyo dhuma irratti adabbisa guddaan akka isaa adabu. Inni kuni firdii beekse jechuudha firdii Baabiloon irratti dhufu. Inni sun biyya lafaa firdiin isin irratti dhufa firdii kana jala bahuuf wangeelatti amanaa waaqayyotti amanaadha. Inni lammaffaan ergamaan kan inni beekse Baabiloon biyya lafaa hundumaa kana daadhii wayinii dheekkamsa ishii keessaa akka dhugan jechuun xuraa'ummaa falalummaa fi wanta kan ishii ta'e jal'ina biyya lafaa kanarratti amma shaakalamaa jiru dhiiga wal dhangalaasuu jira hundumtuu fakkeenya keeti waan ta'eef isheetu qandiidha waan ta'eef isheen adabaa isa jedhu warra ishee wajjin bu'an hundumaa wajjin adaba jechuudha gooftaan. Akkuma kana bineensichaa fi wanta kan fakkaatan hundumaa karaa isheedha kan dhufan. Isin galee wanti jal'ina biyya lafaa jedhame hundumtuu abbaan ishee haati ishee Baabiloon jechuudha gara fuulduraatti ilaallannaa dubartiin bineensicha irra teessu. Inni lammaffaa inni sadaffaan ergamaa biraa isa sadaffaadha. Isaanis immoo isaan duukaa bu'ee maal jedhe sagalee guddaaniin namni bineensicha amma immoo firdii kan bineensichaa fi firdii kan raajii isa sobaa sanaa jechuudha. Bineensichaaf bifa fakkeenya isaa yoo sagadee gubaa sanas addatti yoo fudhate wangeela sagaduu dhiisee gooftaadhaaf sagaduu dhiisee ulfina kennuu dhiisee rakkina kana ilaalee gidiraa kana ilaalee nyaataaf dhugaatiidhaaf jireenya isaa gaggeeffachuudhaaf jedhee bakka ani mallattoo kana fudhadhu malee jiraachuu hin danda'u maalan godharee waaqayyoon beekaa maal gochuun qaba filannoon qabu bakka ijoolleen kun filannoo maalan godhaa filannoon biraa naaf hin kennamne yookiin chaappaan inni irra kaa'ameellee eegumsa addaa akka 140 irra hin geenye
maalan godha jireenyatti jiraachuun danda'u bakka shawwadeedhuma minaaminidhuma mallattoodhuma kana kaawwadheedhuma bakka jala ba'ee shawwadeedhuma minaaminidhuma jireenya koo gaggeeffachuun irra jira garaa koo waaqayyo beekaa warra jedhanii fi chaappaa bineensichaa yoo fudhattan fakkii isaaniitiif yoo sagaddan ofii isaatii daadhii wayinii dheekkamsa waaqayyoo isaa utuu makaan qabaatiin xoofoo dheekkamsa isaatti buufame dhuguudhaaf jira. Fuula ergamoota qulqullootatti fuula wiicichaa duratti ibiddaaf dhagaa boba'uun dhiphifamuuf jira. Wangeela bara baraatti amanuu diddanii rakkina kana sodaatanii rakkina kana ilaaltanii gidiraa kana ilaaltanii dhiibbaa bineensa irratti godhu ilaaltanii gara bineensaa yoo gortan yookiin mallattoo isaatiif jireenya biyya lafaa keessan oolfachuudhaaf jecha yoo isaaf sagaddan ta'e firdii bara baraa yookiin ibidda bara baraa dhagaa boba'uu kuufama ibiddaatti iddoo qulqulloonni waaqayyo argaman iddoo qulqulloonni gooftaan argamu walitti argamutti otoo argitanu isa diddanii seexanichaaf bineensichaaf sagadan waan ta'eef iddoo sana seexanni gooftaan Yesuus keessa taa'etu ibidda sana keessa taa'ee isaan wajjin gubata otoo hin ta'in ergamoonni qulqulloon isaan wajjin otoo isaan arganuu jechuudha. Fuula gooftaa duraa baqatanii badanii gara dhaqan hin qaban jechuudha. Otuma isaan arganuudha gubatu jechuudha. Achumaan maal jedhaa ibidda dhagaa boba'uun achitti gubamu aarri ibidda isaan dhiphisu immoo baruma baraan ol ba'a. Warri bineensichaaf bifa fakkeenyaa sagadan nama gubaa maqaa isaa agarsiisu fudhatu halkan guyyaa aara galfachuun hin jiru jedha. Halkan guyyaa aara galfachuu hin jiru jechuun bara baraa agarsiisaa jechuudha. Gonkumayyuu daqiiqaa tokkoof daqiiqaa lamaaf aara galfachuun hin jiru. Faallaa isaa immoo argina kana booddee warri immoo biyya lafaa irratti aara galfachuu dadhabanii halkanii guyyaa ari'atamanii ijoollee isaanii gatanii haadha manaa isaanii gatanii yookiin abbaa manaa isaanii gatanii jireenya isaanii gatanii baqatanii dhumanii otoo reebamanii otoo ari'atamuu yookiin waan ta'e otoo ta'anuu rakkina sana keessa kan darban yookiin immoo amantii isaanii eeggatanii baqqaadhuma kan dadhabanii dhuman amantii isaaniitiin gooftaa Yesuus hin dhiisu jedhanii waaqayyoon hin dhiisu jedhanii hin gatu jedhanii bineensum kana maarkisaan fudhadhu jedhanii qoonqodhaan warra du'an beelan dheebuudhaan warra du'an warra akkasii fi warra akka kana fakkaatan hundumtuu qooda warri kaan ibiddaan gubatan bara baraan dhagaadhaan dhagaa boba'uun ibidda gubatan aarri isaas bara baraan fuula waaqayyoota achi si'ool keessaa ol ba'u isinii galee qooda isaa immoo warri waaqayyoof qulqullaa'anii amantii dhaabatanii obsanii akka duraan jenne boqonnaa 13 keessatti fi boqonnaa 13 keessa lakkoofsa 18 lakkoofsa 9 irratti akka dubbanne jechuudha. Warri bineensicha mallattoo isaaniif galee kaalkuleetii godhanii ilaalanii ani bineensicha kana fudhadhu mallattoo kana fudhadhu waaqayyoo chaappaa narraa qaba waaqayyo naanna chaappeffate nana fayyiseera jireenya bara baraatiif nageessisa. Ani gonkumaa adda kootti yookiin harka koo mirgaatti chaappaa kana bineensichaa kana mallattoo isaas maqaa isaas hin fudhadhu isaaf hin sagadu fakkeenya isaas warra jedhanii didanii dhaabatanii amantii isaanii otoo jedhan yookiin qalaman yookiin dhuman yookiin beela'anii du'an yookiin immoo jireenya jiraatan kanaaf ahaara galfiin yeroo hundumaa akka ta'u rakkina gidiraa waggaa kana keessatti isaanirra ga'e hundumarraa akka ahaara galfatan waaqayyo akka isaaniif qopheesse isaan jabeessaa jechuudha. Kanaafidha boqonnaa 4:1 irratti inni tillu irratti warri jalqaba furaman sun mallattoo akka isaaniif ta'aniif jabina akka isaaniif ta'aniif Yohaannis saganaa gara hundaatti ta'uuf jiru akkana butee dafee abdii isaanitti agarsiise rakkina boqonnaa 13 boqonnaa 12 akka isaan ilaalanii qalbiin isaanii hin cabnee fi jedhamee kaa'ame jechuudha. Kanaaf isaan sun jireenya bara baraa dhabuu jechuudha mallattoo sana warri fudhatan. Namoonni baay'een amma garaa koo Kiristoostu beekaa garaa koo waaqayyotu beekaa nuti illee yeroo sanayyuu asin turre akka yeroo darbee qo'an nuti garaatu beeka waaqayyootu garaa koo keessa beekaa maal lakkise ani mallattoo isaa fudhadheera ofirratti wannoo godhee ittiin hin nagadu ittiin wannoo hin jedhu jireenya koo ittiin gaggeeffadha waaqayyoo kan immoo sagadaa jenna jechuudha. Wantichi waan akkasii miti ta'uu danda'a mallattoon isaa namarratti caafame taanaan akkuma mallattoon gooftaa namarratti caafamee jireenya gooftaa malee jiraachuu hin dandeenye akkasuma mallattoon sun mallattoo waadaa galuu ta'e akka namoonni baay'een amma yeroo baay'ee hin dubbatu mallattoo akkasiin irratti godhanii dhiiga koo akkas godhanii sana booddee ani jireenya koo waan yaadu waan hojjedhu keessaa bahuu kanan hin dandeenye yookiin nan ejjaa keessaa bahuu hin danda'u yookiin akkasiidha keessaa bahuu hin danda'u yoon ani qalbii kootti deebi'uu barbaadeyyuu deebi'uu hin danda'u waan sana waadaa galeera si'a tokkicha waan ta'eef nan du'aa yoon achi keessaa bayyanii namoonni baay'ee yeroo waadaa galanii namoonni waaqayyo isaan keessaa baase cabsee jira jechuudha waa'ee bineensichaa waa'ee bara dhumaa waa'ee mallattoolee akkasii yeroo kaasan. Akkuma kana yeroo seexanichaaf wannoo shawwaduudha bakka jireenya gaggeeffachuu maal gochuun qabaree sobeedhuma mallattoo isaa waan fudhadhe fakkeeffe fudhadheetuma ani garuu jireenya waaqayyoon jiraachuu hin dandeessan akka jechuudha yeroo sana. Mallattoo fudhattan jechuun daayirekti isaaf sagaddan seexanaaf sagaddan jechuudha osoo hin beekin jechuudha. Lakkoofsa 12 booddee maal jedhaa? Kanaafuu amma kana namoonni baay'een yeroo amma kana muddamanii gidiranii bineensichaaf jireenyichaaf jedhanii waan godhan dhabanii otumallee wannoo jedhanuu dhaqanii mallattoo isaa fudhatanii ani yeroo sana jireenya isaanii oolfachuu barbaadu jedhan ibiddaaf dhagaa boba'uun bara baraan hoolichaaf hundaatti qulqulloota gooftaa wajjiniin
otoo isaan arganuu akkanatti gubatu aarri isaanis bara baraan waaqayyoof hundatti ulfaa'a. Dheekkamsi waaqayyoos immoo inni bara baraa isaan ilaalee gubachuu sana ilaaletu wannoodha jechuudha. Waaqayyo yeroo hundumaa bara baraan yeroo hundumaa akka aarsatti waaqayyo hundatti ol ka'a jechuudha aarri isaanii jedha. Dhagaan isaan dhaamu, ibiddi isaan dhaamu, raammoonnis gara biraa jira. Raammoon isaas gokkumaan du'u, lubbuun isaanis du'utee keessaa baatee waggaa 5 yookiin waggaa kana yookiin ganama yookiin galgala miti. Yeroo boqonnaa qaban hin qabu. Yeroo hundumaaf amma bara baraatti jedha jechuudha. Amma lakkoofsa hin qabne jechuudha amma bara bara gooftaan nu haa oolchu. Yeroo akka kanaa arginu nutis jireenyatti akka jiraannu nu jabeessaa. Namootas gara jireenyatti akka isaan dhufan akka nuti jabeessinuuf abdii nuuf godha jechuudha. Tokkoffaa yoo duunee somaa miti gooftaa bira deemna ulfinaaf dhannaa. Yoo isaan nu ajjeesan wangeela too lallabnu yoo kiristoosiif jiraannu yoo beelofne yoo dheebonne yoo jireenyi nutti hadhaa yooma miti jechuudha. Ulfina isa dhufuuf jiru isa bara baraatu nu eeggata waan ta'eef. Garuu immoo yeroo namoonni gara du'aatti gara rakkinaatti gara gidiraatti deeman teenyee gammannaa teenyetu isaan ceephan otoo hin ta'in namoonni kun jireenya isaanii otoo hin beekin gara seexanaatti gara biyya lafaatti gara duumaan maqaan isaa bineensichaatti harkifamaa yeroo isaan jiran teenyee maali dhaloonni mataa jal'oon kun jechuu hin qabnu jechuudha. Amma dandeenye bunnee ibidda keessaa isaan baasuudhaaf halkanii guyyaa waaqayyoon kadhachuu halkanii guyyaa hojjechuu xaaruun nurraa eegamaa jechuudha malee jechuudha. Kana keessatti lakkoofsa 12 obsaan danda'uun warra waaqayyoo qulqullaa'anii abboommi waaqayyoo eeganii Yesuusitti amanuu jabeessanii hin barbaadamaa. Obsaan danda'uu nurraa barbaada. Waaqayyoo qulqullaa'uu nu barbaada. Abboommi waaqayyoo eeguu nu barbaada. Yesuusitti amanuu nu barbaada. Isaan kun jabina guddaa jajjabina nu godhan barbaada jechuudha warra yeroo sanaatiif. Senegalee. Sana keessatti obsaan hin dandeenye taanaan bakka ani ganeera maal kana booddee nan du'a. Maal utoon arguu mucaan koo duutii hin jedha jechuudha. Beelli naa gameen yeroo jedhu. Senegalee. Kana booddee hangafummaan koo maal laa godha jedhee yannoon. Isaa maal laa godha hangafummaan koo maal hangafummaan koo qabadhee ija keessaa na baase beelli jedhee. Akka kana taana jechuudha yeroo sana immoo billaa sitti qabee maal jedhee hin gantamoon dhiiftas hin jedha jechuudha. Abbaan barbaade dhufee kunoo akka abbaan barbaade dhufee morma namaarra jeetu kana isa kana dhoksaayyuu miti yeroo sana mul'ina jechuudha. Chaappaa ofirraa hin qabdu kaa waastinnaa hin qabdu kaa yeroo dhufee ati suuqidhaa wannoo jedha chaappaa ofirraa qabdaas hin jedha. Lakki biddeena bitadha lakki daabboo bitachuu hin dandeessu chaappaa hin qabdu. Sin jedha jechuudha. Hunda'uu poolisii sitti waamaa jechuudha seeraan alaadhaati jechuudha yeroo sana. Kana booddee waan garatti baaftu dhabdee gara gaafa jireenyi siigamee yookiin billaadhaan ari'atamtee manni kee lafti kee jireenyi kee hundumtuu sirraa fudhatamee waan nyaattu waan afaanitti deebiftu dhabdee hin ganta jechuudha. Akka takkas hin taaneef garuu abdii gara fuulduraa jiru sitti agarsiisa jechuudha boqonnaan 14. Sana booddee obsaan danda'u si barbaachisaa gooftaa Yesuusitti amanii abboommi isaa eegii Yesuusitti amanuu kee cimsi obsaan danda'e waaqayyoof qulqullaa'ee sana booddee lakkoofsa 14 irratti sagalee waaqa keessaan dhagaye lakkoofsa 13 irratti sagaleen waaqa keessaa dhagaye maal jedhaa baay'ee nama dinqisiisa. Warri gooftatti qabamanii otoo jiranii du'an otoo gooftaan dhiisin otoo bineensichaaf hin sagadin rakkina sanaaf harka hin kennin warri du'an kan gammadanidha. Ammaa jalqabanii kasii booda firdiin dhufeera waan ta'eef kana booddee taa'aniitu warra isaan qalan sana warra isaan ajjeesan sana otoo isaan ibidda keessaa gubatan ilaalu jechuudha. Firdiin dhufeera yeroon isaa ga'eera ammaa jalqabanii kan gammadanaa ta'anii kana caafinaa hin jedhu dhaga'ee hafuurri qulqulluun baay'ee nama dinqaddoo kanatti. Yohaannis iddoo biraatti hafuura waaqayyoo hafuura jedhee dubbate malee hafuura qulqulluun akkas jedhee adda baase. Hafuurri qulqulluun waaqarraa maal jedhee amma sagalee sana waaqarraan dhaga'ee jedhee waaqa keessaa eeyyee dadhabbii isaanitti haaraa galfatanii ija hojii isaanii immoo isaan duukaa bu'uuf jedhe. Senegalee dadhabbii isaanitti haaraa galfatanii. Kanaaf nuuf duuni aara galfiidha. Gooftaa Yesuusitti otoo qabamnee jirru yoo duuni aara galfiidha. Rakkina waggaa 7 sana keessatti warri gooftaa Yesuus dhaabatanii eeggatanii gooftaa Yesuus dhufee isaan furuu didee warra 444 qofa furee isaaniif qofa pirootekshinii eegumsa guddaa godhee fi Senegalee warra kaan garuu dabarsee dhuma du'atti kennee otoo gooftaa Yesuus jedhanii ijoolleen isaanii dhumte otoo gooftaa Yesuus maqaa Yesuus otoo jedhanu ofii isaaniitti dhumanii beelan dhumanii rakkinaan dhumanii gidiraan dhumanii beensichaan dhumanii raajii sobduudhaan dhumanii jalee isaaniitiin dhumanii billaadhaan dhumanii yeroo jedhan gooftaan maal jedhaa haaraa galfatan rakkina sanarraa jedha. Senegalee kana booddee otoo gooftaan guyyaa sana gabaabsuu baatee jedha macaafni qulqulluun. Otoo waggaan 7 kun waggaa 8 waggaa 9 waggaa 10 ta'e namoonni kun dhaabachuu hin danda'u dhiisuu danda'u. Gooftaan garuu haaraa galfatan sitti rakkina guddaa rakkatanii gidiraa guddaa gidiranii boqonnaa 7 keessatti argitaniitu isaan kun gidiraa guddaa keessaa ba'aniitu dhufanii uffata isaanii dhiiga walichaa dhiqatanii miiccatanii qulqullaa'anii kanaaf waaqayyo hundatti halkanii guyyaa
bara baraan hojjechuuf jiru. Akka barreeffame jarri kun otoo rakkina waggaa 7 keessa jiranuu otoo bineensi asii isaan eenyu otoo asii raajiin sobduu isaan otoo biyyi lafaa hundumtuu kan akka bineensa kanaa kan akka raajii kanaa hin jiru jedhu otoo biyya lafaa seexanaaf sagadee akka barbaade bashannanee burraaqee jiraatu dheekkamsi waaqayyo achi otoo gadi roobu lafa roobsu lafa raasu asii dheekkamsi bineensichaa otoo isaan jaanjessu garanaaf garas gidduu dhaabatanii gooftaa yesuusiin onneen gooftaa yesuus waaqarraa yohaannisiin isaan kana booddee haa gammadanii otoo maqaa koo hin gatin du'anii argitee hin du'anii hin du'an garuu maqaa isaan ganne amma du'aatti garuu gooftaan isaan dhise caal jedhee isaan dhise malee akka isaan sanaa dhufee isaan hin furre isaan haa gammadanii kana booddee haaraa galfatan jennaan hafuurri qulqulluun jalaa qabee inni sun gooftaa yesuus ta'uu danda'a ta'a. Isin garee hafuurri qulqulluun eeyyee dadhabbii isaan irraa haaraa galfatanii jedhe yeroo boqonnaa bara baraa waaqayyo isaaniif kenne jechuudha. Lakkoofsa 14 booddee yeroo firdiin kun jalqabu argina. Lakkoofsa 14 booddee wanta wal makaa baay'eetu jira. Ammas kana booddee boqonnaan 14 baay'ee wanta namaan galle baay'ee of keessaa qaba. Mata dureen isaa baay'eedha garuu jechuun isaa gabaabduu waan ta'eef ibsa bal'aa hin qabu waan ta'eef jechuudha. Kana booddee ilaalee duumessa adii tokkoon argeedha. Ilma namaa kan fakkaatu tokkotu jira taa'eedha. Gonfoo warqee mataatti kaa'ateedha. Haamtuu qaramaa harkatti qabateedha. Duumessa sana irra taa'ee jedha. Boqonnaan 14 kanumaan xumurame. Lakkoofsa 14. Yeroo kana ilaallu ilma namaa fakkaachuu isaa duumessa isaa adii kan ta'e qulqullaa'aa kan mul'isu ta'uu isaa haamtuu kan harkatti qabate immoo firdii kan ta'e mul'isuu isaa gonfoo yeroo kaawwatu mo'icha kan ta'e mul'isuu isaa yeroo ilaallu gooftaa yesuus nutti fakkaata. Garuu ergamaadhaan nuun hin jenne iddoo kanatti lakkoofsa 14 irratti. Waan hundumaa waan inni ibse gooftaa yesuus fakkaata. Lakkoofsa 15 irratti garuu ergamaan biraa tokko immoo jedha. Innaa kana ilaallu ergamoota warra duraan haasa'aa ture lakkoofsa garasiirraa lakkoofsa 8 irraa jaarraa warra duraan haasa'aa ture irraadha ergamaa biraa jedhee lakkoofsa 15 irratti fide haa ta'u isa duumessa taa'e sana irratti dabaleeti inni duumessa irra taa'e sun ergamaadha. Amma immoo ergamaan biraa inni kan biraa jechuu isaati haa ta'u namaaf hin galu jechuudha iddoo kana. Garuu maal ta'a ergamaan tokko mana qulqullummaa sana keessaa ba'eedha. Manni qulqullummaa kun mana qulqullummaa waaqarraati. Waaqarraati. Mana qulqullummaa waaqarra akka jiru yeroo darbe qorannee turre. Achi keessaa ba'ee maal jedhaa? Sagalee guddaadhaan isa duumessa irra taa'ee jiru sanaan duumessa adii sanaan duumessa garuu adiidha. Isa irra taa'ee jiru sanaanii wanti biyya lafaa kanaa haamamuu guutummaatti bilchaatee irra darbeera jedha. Bilchaachuu qofa ta'in irra darbeera bilchaateedha. Coolagee jechuudha. Yeroo naamas ga'eera jedha. Hinda'uun irra darbee yeroon isaa haamameeti coolagee goggogeera jechuudha. Yeroo naamaa ga'ee haamtuu keetti kaa'itii haamii jedhee jedha. Kanarratti inni duumessa irra taa'u haamtuu isaa biyya lafaatti kaa'ee ciree biyyi lafaas hin haamamee jedha. Iddoo kanatti ilaalcha garaagaraatu jira. Inni duumessa irra taa'ee Yesuusidha warri jedhan jiru. Akkaataa inni itti ibsee fi gonfoo qabachuu isaatiin adiin sun qulqullummaa agarsiisuu isaatiin firdiin sun sana agarsiisuu isaatiin. Warri kaan garuu gooftaa Yesuus miti ergamaadhuma tokkodha gooftaan Yesuus. Sababni isaa lakkoofsa 15 irratti ergamaa biraa jedha waan ta'eef ergamaa biraa inni ergamaan inni duraa ergamaadha inni lammaffaanis ergamaadha waan ta'eef ergamaa isa tokkotu aangoo qabuuf isa aangoo hin qabne yookiin immoo aangoo akkaataa walitti qaban sanaanii wal ajajuu jedhan. Warri Yesuusidha warri jedhan immoo lakkii inni sun Yesuusidhuma inni ajaje immoo ergamaadha ajajuu isaa otoo hin ta'in yeroon isaa ga'uudha beeksisuudha ergamaan inni yeroon isaa ga'uu beeksise kun ergamaadhuma yeroon isaa ga'uudha beekseef aangoon guyyaa kanaaf ergaa kanaaf itti kennameedha malee ajajuu isaa miti warri kaan immoo gooftaa Yesuus otoo ta'e ergamaan akkamitti isa ajajaa kan jedhan jiru jechuudha. Ani garuu gooftaa Yesuus haa ta'u gooftaa Yesuus ta'uu haa baatu wal ajajuus danda'u walitti haasa'uus danda'u ergaa sana beeksisuus danda'u aboon beeksisuutti kennamee jira gooftaa Yesuus ajajee kana godhe jedhee ajajuu isaa otoo hin ta'in iyyuu yoo gooftaa Yesuus ta'e ta'uu danda'a ergamaan biraa immoo dugda duuban jira. Warri kaan garuu gooftaa Yesuus otoo hin ta'in ofiisaa ergamaatu waaqayyo kan isaaniif kaa'e akkuma ergamoonni sadan durii inni jalqabaa wangeela lallabe inni lammaffaa kufaati baabiloon kaa'e inni sadaffaa immoo warra bineensichatti amananii fi isa duukaa bu'aniif firdii kaa'e sana akkuma kana waaqayyo ergamoota sadan kan biraatti immoo fayyadamee biyya lafaa kana wannu jedhee jedha. Ergamoonni sadan yeroo darbe ergamoonni arfanii qilleensa akka isaan qaban ilaallee turre biyya lafaa kanatti akka firdiin dhumne firdiiwwan baay'ee biyya lafaa irratti raawwataa turan kana hundumaa waaqayyo ergamootaan akka gochaa ture baay'ee isaanii ilaalleerra kaan isaanii immoo ergamoota hafuurota hamaataatiin gochaa akka ture waaqayyo ilaalle. Warra hafuurota hamootaa hafuurota qulqulloota isaa ta'an hundi isaanii ergama waaqayyoo fiixan baasan. Anis inni duumessa irra taa'e sun hundumtuu gooftaa Yesuus fakkaata ibsisaa
Garuu yoo ergamaan biraa tokko ba'ee yeroon ga'eera haami jedheeni wannoo hin qabu jechuudha. Ani mormii hin qabu jechuudha. Yesuusin otoo akkas jedhee in ajajee kanaaf Yesuus ergamaadhaa gadi godhee hin jedhu. Macaafni qulqulluun Yesuus ergamaadhaa olii jedha. Garuu akka ergamaatti yoo laalles hin ta'a jechuudha. Giddiitti wanti mataatti gonfoo kaawwate hundumtuu seexanniyyuu kaawwateera. Gonfoon isaas immoo gonfoo mo'ichaa isa kan gooftaa Yesuus ta'uu dhiisuu danda'a. Hiikaa jalqabaa yoo laalle daayademii fi tokko gonfoo garaa garaatu jiru. Gonfoon gooftaa Yesuus inni kan mo'icha waggaa wannoo akka mootummaatii fi gonfoon inni kan noormaali jaarsoliin 24 qabu gonfoo warqee. Kanaaf gonfoodhuma mataatti kaa'ateedhaaf qofa gooftaa Yesuus ta'uu dhiisuu danda'a. Adiidhuma ta'eef gooftaa Yesuus miti ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Ani garuu kallattiidhaan eenyu akka ta'e hin beeku. Garuu immoo kan baay'ee akka gooftaa Yesuus hin taane immoo nama shakkisiisu ergamaan kan biraas indagana jira. Lakkoofsa 16 booddee itti kaa'ee inaamee biyya lafaa naamee irra darbee wanti biyya kanaa hundumtu jechuudha. Lakkoofsa 17 irra jiru garuu ergamaan biraa tokko ammas ahunim indaganaa dammoo leelaa malaakteedha jechuudha. Kanaafuu yoo akkas ta'e immoo tarii hundumti isaanii ergamoota ta'uu danda'u jechuudha. Maal fakkaata ergamaa isa lakkoofsa 14 irra wal fakkaata. Wannoo kaa'uusaa duumessa irra taa'uusaa kana kanaan allaalle malee hin da'uun ergamaan biraa tokko mana qulqullummaa waaqarraa keessaa hin ba'ee inni immoo aamtuu qaramaa of harkaa qabaa tureedha. Akkuma isa lakkoofsa 14 irraa jechuudha. Garuu mana qulqullummaa keessaa ba'ee inni duraa ergamaa kana hin jenne ol ilaalee duumessa adii tokko argee duumessa sanarra ilma namaa kan fakkaatu taa'ee gonfoo warqee mataatti kaa'atee aamtuu qaramaa harkatti qabatee jira duumessa sanarra taa'ee ture. Inni tokko mana qulqullummaa keessaa akkana ergamaan inni biraa jechuudha. Mana qulqullummaa sana keessaa ba'ee sagalee guddaadhaan isa duumessa taa'ee sanarraa wanti biyya lafaa kan aamamu guutummaatti bilchaate irra darbe yeroo naamas ga'e aamtuu keetti kaayyannaane kan aamtuu isaa biyya lafaatti kaa'ee hin ciree biyya lafaas hin ciramee jedha. Waanum lafa ciree muluushii waliin balleessa fakkaata jechuudha iddoo kanatti. Lakkoofsa 17 irratti garuu indagana ammayyuu lafti jirti jechuudha. Lafatu cirame hin ta'e wanta biyya lafaarraa cirame yookiin nama ta'uu danda'a jechuudha. Lakkoofsa 17 kana ulaalaa. Ergamaan biraa tokko ammas jedha mana qulqullummaa waaqarraa keessaa hin ba'ee inni lammaffaa mana qulqullummaa waaqarraa ba'eetu isa duumessa taa'u irratti haasa'e ture. Inni kun garuu mana qulqullummaa keessaa ba'ee haamtuu qaramaa harkaa qaba ture. Mana qulqullummaa keessaa ba'e inni kun. Kana booddee ergamaan biraa immoo ibidda irratti aaboo kan qabu iddoo aarsatii gadi ba'ee sagalee guddaan ergamaa haamtuu qaramaa baatu sanaan ergamaa jedhee sirriitti kaa'ee kana sun mana qulqullummaa keessaa ba'e. Inni sun mana qulqullummaa keessaa ba'e inni kunis mana qulqullummaa keessaa ba'e ibidda irratti aaboo qaba iddoo aarsatii gadi ba'e mana qulqullummaa jechuudha. Sagalee guddaaniin maal jedheeni kun immoo wayinii qofaadha. Yeroo darbe laala dheekkamsa wayinii waaqayyoo keessaa isa makaa hin qabne still isa baay'ee humna qabeessa kan ta'e akka keessaa waaqayyo isaanuu baasu kaa'ee ture. Yeroo darbe immoo Baabiloon dheekkamsa wayinii ishee xuraa'aa xoofoo isheetii biyya lafaa hundumaa xuraa'oota hundumaa obaastee turte. Amma garuu inni kun immoo wayinii bichaa haamuudhaaf wayinii waan isaa waan bilchaatee fi haamtuu keetti kaatii hurbuu wayinii biyya lafaa kutii walitti qabii jedhe. Inni kun kutee walitti qabaan sun biyya lafaa hunduma ishii ciree wanta biyya lafaa haamamu hundumaa guutummaatti bilchaate haamamuu biyya lafaa kanas dirqama gooftaa Yesuus gochuu hin qabu ergamootaan akka inni gochuu danda'u gooftaan biyya lafaa karaa tokko haamamuun karaa hiika lama qabaa. Hiikan tokko warra haamamee warra qulqulloota warra qamadii ta'an warra wannoo ta'an yeroo gooftaan adda baasu warri kaan immoo haamamee yeroo ibiddatti naqamu yeroo darbe macaafa qulqulluu keessa jira. Inni kun garuu in cicciree biyyi lafaas hin haamamee jedha dheekkamsa yookiin dha'icha fakkaata malee haamamuu isatti walitti qabuudhaaf sababii walitti qabuudhaaf ta'ee qofa ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Kana booddee inni sun dhaqee maal godhee jedha kukkutee ija hurbuu wayinii jechuudha. Kanaaf ergamaan suni haamtuu isaa biyya lafaatti kaa'ee akkuma sana jechuudha. Garuu hurbuu wayinii muka isaarraa fuutee iddoo cuunfaa wayinii isa kamitti isa dheekkamsa waaqayyoo guddaatti daddarbatee iddoon cuunfaa wayinii dheekkamsa waaqayyoo guddaa jedhamee jiru hin jira. Iddoo sanatti daddarbatee hurbuu wayinii sana qofa irraa cicciree wanti iddoo cuunfaa sana keessa jirus jedheetu maal jedhama mandara duubatti dhidhiitamee jedha. Eenyu akka dhidhiite gaambeen gara fuulduraatti dhandhee ilaalla yeroo deebi'u gooftaan. Achitti dhidhiitameedha iddoo cuunfaa sana keessaa dhiigni bahee jedha. Kan haamame wayiniidha. Cuunfaa wayiniitu bahuu qaba malee dhaqee iddoo dheekkamsaattis maal dhidhiitama wayiniidha waan ta'eef iddootti cuunfaa wayinii cuunfamutti cuunfamuu qaba. Garuu inni kun iddoo mandara duubatti dhaqee dhidhiitame iddoo dheekkamsa waaqayyootti walitti qabame iddoo wayinii dheekkamsa waaqayyoo cuunfaa wayinii dheekkamsa waaqayyoo sanatti walitti qabamedha. Yeroo waa'ee cuunfaa wayinii kaasnu gooftaan yeroo darbee lafa cuunfaa wayinii namootatti kennatee akka deeme macaafa qulqulluu keessa jira jechuudha. Iddoo cuunfaa wayinii sanatti walitti qabee garuu immoo dhiigata achi keessaa bahee jedha. Akkamitti cuunfaa wayinii keessaa dhiigni ba'a?
Eshi kanaafuu dhiigni achi keessaa ba'es immoo luugama fardaa bira amma ga'utti akka kiiloomeetirii 300 fi lafarraa hin lola'ee jedha. Luugama fardaa jechuun egaa fakkeenyaaf waan biraa hiika isaa sirriitti keessa gadi baanne lafumarraa ol ka'ee amma dhufee afaan farda tokkoo reegular farda biyya keenyaa ilaalatee fardi sun hammam lafarraa ka'ee akka jiru fardi kun hammam lafarraa ka'ee akka jiru iddoon itti luugama isaa hojjetamu yoo laalle fardi lafarraa kan inni ol ka'e wayiniin cuunfame sun yeroo wayiniin cuunfamu dhiigatu ba'ee dhiigni ba'ee kun dhufee afaan fardaa tuqaa jechuudha. Namni tokko fardarra yoo taa'e amma wayiniin dhufee cuunfamee wayiniin haafu amma dhiiga ta'e lafti muluun dhiiga ta'e dhufee afaan fardaa iddoo luugama fardaa yoo tuqe namni fardarra yoo taa'e maal godha? Bishaan yeroo farda keessatti hin deeman argitan ta'a. Isayyuu immoo waan akka lagaatti bira ceetanii miti kiiloomeetira meeqa? Kiiloomeetira 300. Kiiloomeetira 300 jechuun akka biyya keenyatti meeqa akka ta'u jechuudha. Inni kun hundumtuu macaafota raajotaa macaafota akka kuumuufaa keessa jira jechuudha. Kanaaf gooftaan iddoo tokkotti dhiigni kee natti faca'ee wannoon kee natti faca'e dhiigni keedha. Iddoo kanatti immoo gooftaan innaa deebi'ee dhufu uffata maalii uffata jedha. Uffanni isaan sun kan dhiigan makamaadha uffataa jedha. Kanaaf isa kana kun piriiviyuu yookiin immoo waan akka seensaa overviyuu jedhama. Waan akka seensaa waan akka introdakshinii wanta dheekkamsa biyya lafaatti dhufuuf jiru eebba immoo ammayyuu firdiin hin taane laa ibidda bara baraatti hin seenne ammayyuu firdiin hin taane warra jal'ootatti ammayyuu immoo warri du'an sun aaran galfannee dadhabbii isaaniitti aaran galfannee agammadan kan jedhamu ammaa jalqabee inni jedhu hin geenye garuu saganaa gara fuulduraatti dhufaati gooftaa Yesuus duuka ta'u yeroo gooftaa Yesuus biyya lafaa mo'u mootota mo'u koottaa nyaadhaa reenfa isaanii koottaa nyaadhaa dhugaa dhiiga isaanii siniif ta'e yeroo itti jedhamuu danda'u yeroo sanarraa beekamsi kun kan ta'u inni daadhii wayinii maalii jedhu hundumtuu daadhii wayiniin kun dheekkamsa waaqayyooti malee wayinii sanatu lafarraa dhaqee ciramee wannoo otoo hin ta'in dhiiga namoota dhiiga yeroo sana dhangala'u dhiiga loltoota kan fardeenii ta'uu danda'a kan namoota ta'uu danda'a isa kanatu amma kan ol ka'ee deema kan jedhu iyyuu jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf boqonnaan 14 kunii lakkoofsa 14 booddee kan jiru achi keessaa ergamoota hinda'uun kan sirritti iddoo cuunfaa wayiniitti walitti qabee cuunfame dhidhiitame amma gooftaan Yesuus mandara duuba kan jedhame mandara keessatti mandara duubatti abaarama amma gooftaan Yesuus akka mandara duubatti fannifame. Wantoonni baay'ee mandara duubatti balfaan baay'ee mandara duubatti gatamu keessaa ba'anii jechuudha. Mandara qulqullaa'aa waan ta'eef mandara xureessuurra mandara duubattidha jechuudha. Amma waan xuraan gooftaa Yesuus mataan isaa kan fannifame mandara keessaa baasanii duubatti golgaa duubattidha jechuudha. Kanaaf mandara duubatti dhidhiitame daddarbatame yeroo jedhu mandarichi amma xuraa'aa tonta'in qulqullaa'aadha garuu dheekkamsi kun achitti akka isaan irratti ta'u kaa'ame jechuudha. Akka waan mandara qulqullaa'aa iddoo waaqayyoo qulqullaa'aa stiil garuu dhiigni isaa gooftaa Yesuutti akka inni faca'e yeroo darbe wannoo innaa jechuudha. Dhiigni gooftaa Yesuus yeroo uffata isaa saadii dhiigni isaa ittiin faca'ee jiru sun amma yeroo baay'ee yeroo yaadnu nuti dhiiga isa yeroo inni fannifamee jiru wannoo milikkita sana ta'uu danda'a dhiiga fayyinaa isa ta'uu dhiisuu danda'a dhiiga dheekkamsaa yeroo inni dheekkamsa waaqayyoo raawwachuudhaaf dhufe gooftummaa isaatiin qulqulloota isaa wajjiniin xuraa'ota biyya lafaa mootota biyya lafaa mo'u yeroo sana dhiiga dhangala'uu fi dhiiga faca'u ta'uu danda'a jechuudha milikkita sana kan ibsu boqonnaa 14 kana asirratti xumurraa. Garuu boqonnaa 14 kana indaganaa deebinee yeroo dhufaatii gooftaa Yesuusitti sirriitti keessa gadi fagaatee hamma nuuf kaa'ame sana galchina yeroo sanaadha sirriitti nuuf galuu danda'a. Kanaafidha gooftaa Yesuus jechuu guutummaatti gonfoo kaa'ateedha gooftaa Yesuus jechuu dhiisuu dandeenya waaqayyo ergamoota isaatiin hojii kana raawwachuu danda'a. Hojiin walitti qabuu sassaaba walitti qabuu hundumtuu kan waaqayyoo ture. Achiidha ergamoota waaqayyooti kan gara wannootti wannoo isaa qoodanii gara galutti kan galchan isa kaan immoo qoodanii gara ibiddaatti kan geessan garuu firdii waaqayyootiin ta'a kun hundumtuu. Kanaafuu dheekkamsa kanaadha agarsiisuudhaaf jechuudha. Isa ganaa gara fuulduraatti taa'udha. Gooftaa Yesuusidhas yoo ta'e immoo gooftaa Yesuus immoo lama immoo hin jiru. Ergamaan tokko ergamaan biraan inni sadaffaan isaa hamtuu harkaa qaba. Iddoo aarsaa irratti aaboo kan qabu nama dinqu amma ergamaan biraa. Idduma aarsaa keessaa akkana ba'e ibidda irratti aaboo kan qabu jechuudha. Ibiddi yoo inni jedhe malee hin qabbanaa'u yoo inni jedhe malee hin qabatu jechuudha. Amma iddoo aarsaatti yeroo akkana ba'ee kana jedhu waanuma ergamaan kun aaree yookiin kadhata qulqullootaa wayii dhaga'ee kadhanni qulqullootaa aarsaa ta'etu waaqayyo fuuldratti ol kaa'ameti egaa achi yeroo kadhanni qulqullootaa lukkaa'u waanuma aaree akkana gadi ba'ee
wannoo jedhe dhaqii akkas godhii kadhanni qulqullootaa nu bira qabeera akka waan jedhu wayitee fakkaata jechuudha. Kanaaf ajajuu otoo hin ta'in wannoo isaanii ga'ee hojii isaanii iddoo hojii isaanii otoo inni sun gooftaa Yesuus iyyuu ta'ee jechuudha. Iddoo ga'ee hojii isaanii raawwachuu isaanii jechuudha. Beeksisuu isaanii jechuudha. Wangeela lallabuunis ga'ee ilma namaa ture. Waaqayyo ilma namaatti gooftaa Yesuus ilma namaatti kennee ture. Garuu dhuma irratti ergamaa waaqayyootu wangeela lallabuutti argina jechuudha. Gooftaan sinaa eebbisu ayyaanni waaqayyo sinii wajjin haa ta'u. Yeroo itti aanu boqonnaa 15 ergamoota torban isa gara dhumaa waliin ilaalla.